Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu har'a kana isinitti dubbachuu barbaadu maaliif namoonni hariiroo jalqabaa nama jalqaba wajjin hariiroo jalqaban yookiis nama jalqaba baran tokko nama jalqaba onneen isaanii banameef tokko wajjin haga dhumaatti hin deemanii maaliifii tokkoffaa irratti yookiis lammaffaa irratti yookiis sadaffaa arfaffaa irratti milkaa'u yookiis gara gaa'ilaatti yookiis bultiitti galu kan jedhamu irratti waa muraasa kaasaa jechuudha. Saayikolojiin sababawwan gurguddaa 8 namoonni hariiroo jalqabaa nama wajjin jalqaban sana akka isaan ittiin fufnee fi akka isaan addaan kutan kan godhu 8 lafa kaa'aa jechuudha. Isan isinii ibsuu barbaada. Namoonni baay'eenis kanaan kan rakkatan jiru. Namoonni akkuma jalqabaniin ittiin milkaa'an jiru. Nama jalqabaa isaanii milkaa'an jiru. Namoonni baay'een garuu jalqabaan hin milkaa'an lammaffaa irratti milkaa'u, kaan immoo sadaffaa irratti milkaa'u, warri kaan immoo arfaffaa irratti milkaa'u. Shanaffaa irrattis kan milkaa'u jira, kan hin milkoofne illee ni jira jechuudha. Sababni isaa maal kan jedhamuu fi qabxiiwwan gurguddaa 8 isinitti maatii haga dhumaatti xumuraa dhaggeeffadha. Sirriitti hunda isaa yoo dhaggeeffattan baay'ee isin fayyada jechuudha. Inni jalqabaa maalidha jettanii guddina yeroon suni developmental stage irra jiru. Namni hariiroo jalqabaa kan jalqabu waggaa 18 gaditti. Yeroon sun immoo yeroo itti nuyi identity formation irraa eenyummaa keenya ijaaruu irra jirrudha malee yeroo nuyi itti waan baay'ee hubanne miti. Miirri keenya yeroo hin bilchaannedha. Miira keenya illee hin bilcheessine sa'aatii sanatti waan ta'eef waa tokko gargar baasnee hin beeknu jechuudha. Namoonni baay'een hariirootti seenuu malee, namoonni baay'een nama wajjin walitti hidhamuu malee, jaallachuu isaanii malee waan adda baafatanii sirriitti hubatanii maachuurdi ta'an hin qabanii jechuudha sa'aatii sanatti jechuudha. Developmental stage kuni yeroo itti nuyi dandeettii keenya guddisnu, yeroo nuyi itti miira keenya bilcheessinu, who am I yeroo itti jennu, ani eenyudha yeroo itti jennu irra jira. Yeroo ani eenyu jennee ofii keenya barbaadaa jirru, eenyummaa keenya ijaarrachaa jirrutti hariirootti gallaa jechuudha. Bilchina dhabuun kun immoo hariiroo sana akka nuyi ittiin fufsiisne nu godhaa jechuudha. Inni jalqabaa developmental stageedha, guddina waggaa 15, 16, 17tti jalqabnaa sa'aatii sanatti immoo maaluma akka ta'e illee hariiroomti maal akka ta'e namni beeku hin jiru jechuudha. Ittuma seenuu isaa malee jaallachuu isaa malee hariiroon maal akka ta'e jaalalli maal akka ta'e namni gargar baasee beeku umurii sanatti hin jiru jechuudha. Inni kuni faaktarii guddaa tokko godhee lafa kaa'a jechuudha akka saayikolojiin jedhutti. Kanaaf hariiroon suni dafee ittiin fufamuu addaan citaa jechuudha. Inni lammaffaanii gaafa guddachaa deemnu maal yaaduu jalqabna? Hariiroon inni jalqabaa kuni nu maxxanuu jechuu jalqabna jechuudha. Naan ta'u ani kanarra kan caaluun barbaada. Inni kun naaf hin ta'u of hubachaa deemna waan ta'eef of ilaalaa deemna waan ta'eef gamaggamuu jalqabnaa jechuudha. Ilaaluu jalqabnaa. Umuriin keenya dabalaa deema waan ta'eef sa'aatii sanatti yeroo umuriin keenya dabalaa deemu sanatti hariiroo sana gamaggamuu jalqabna. Yeroo gamaggamuu jalqabnu sanatti immoo hariiroon kun anaan nan maxxanu, anaan naan ta'u kun anaan nan baasu hariiroo kanarraati hariiroo kana kan caalu barbaaduun qaba kan jedhamutti seennaa jechuudha. Sababni isaa guddinarra jira waan ta'eef yeroo sanatti. Kun immoo maal nu godhaa? Hariiroo jalqabne sana nama jalqaba wajjin wal barre sana akka nuyi tuffannu, akka nuyi dhiisnee deemnu, akka nuyi dhimma isaa hin qabaanne nu godhaa jechuudha. Akkaan kanatti lafa kaa'aa jechuudha saayikolojiin sababa isa lammaffaa irratti kan inni kaa'u sababa guddinaarraa kan ka'e dabalaa deemnuu fi inni kun nan maxxanu, inni kun naaf hin ta'u, kan biraa ilaaluun narra jira, kan biraa gochuun narra jira jennee waa yaadnuufidha jechuudha. Inni sadaffaan akka sababaatti kan inni kaasu haala jireenyaati. Haala jireenyaa jechuun namni jireenya isaa keessatti iddoo tokkicha hin jiraatu. Sababa barnootaaf iddoo tokko ka'ee iddoo biraa dhaqaa. Sababa hojiidhaaf bakka tokko ka'ee bakka biraa dhaqaa. Maatiin illee sababa hojiidhaaf bakka tokkorraa bakka biraatti jijjiiramu jechuudha. Yeroo sanatti akkuma jireenya bakka tokko bakka biraa dhaqanii nama bakka duraa sanatti beekanii baran sanaa gara dagachuu gara raanfachuutti dhufuudhaanii nama bakka dhaqan sana ilaalan arganitti attaachi ta'uu qabamuu sanatti dhufaa jechuudha. Bakki jireenyaa yookiis haalli jireenyaa impaaktii mataasaa danda'e qaba. Roolii mataasaa taphatu qabaa jechuudha. Sababa mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Akka maal hin taane hariiroon suni akka inni baay'een guddanne guddatee immoo akka inni sirriitti hin deemnee fi roolii guddaa kan taphatu maatiin bakka jijjiirrachuu, hojiidhaan bakka biraa deemu, barnootaan namillee bakka biraa deemu, iddoo adda addaa deemuun hariiroon jalqabaa suni akka inni fail ta'uu godha. Akka inni kufu godha jechuudha. Kanaaf isa jalqabaa sanaa akka inni milkoomne kan godhu keessaa inni sadaffaanii bakka jireenyaa jijjiirrachuu yookiis haala jireenyaa jechuudha. Inni arfaffaanii namoonni yeroo baay'ee hariiroo jalqabaa kan akkamitti ilaalu yoo jettanii akka muuxannoo jaalalaatti ilaalu. Akka muuxannootti ilaalu. Akka muuxannootti waan ilaalanii fi akka muuxannoo jaalalaatti waan ilaalanii fi kan biraa barbaaduu jalqabu, kan biraa ilaaluu jalqabu, gara kan biraatti harkifamuu jalqabu jechuudha.
isa jalqabaa kana akka muuxannootti waan ilaalanii fi kana booda of baraa deemu guddataa deemu waan ta'eef nama kan biraa wajjin haasa'uu nama kan biraa wajjin muuxannoo fudhachuu nama kan biraa wajjin deemsa barbaaduu jalqabuu jechuudha. Nama kan biraa ilaaluu jalqabuu nama kan biraatti hidhamuu jalqabuu isa jalqabaa immoo akka bakka akka muuxannoo irraa fudhatanii jechuudha. Akka muuxannootti ilaalu sababni isaa inni guddaan jechuudha. Isa jalqabaa kana kan namoonni kan kuffisanii fi akka muuxannootti waan ilaalaniif jechuudha. Inni shanaffaanii hawaasummaa yookiis haala maatiidha. Haala maatiidha. Dhiibbaa maatii yookiis dhiibbaa hawaasummaadhaaf addaan kutu jechuudha. Kana jechuun dugduuba maatii isaanii ilaalanii haala maatii isaanii ilaalanii maatii isaanii irratti dipendi ta'uudhaan maatiinis yeroo tokko tokko hariiroos jalqabaa kana maal godhu akka ijoolleen isaanii ittiin fufne dhiibbaa irratti geggeessu. Akka isaan ittiin fufne dhiibbaa irratti geggeessu. Maatiitu dhiibbaa irratti geggeessu. Akkasuma hiriyyaan illee maal goota hojiin hojjettu maal goota barnoota kee hin barattu barnoota kee ittiin fuftuti maal goota kana siif hin ta'u jechuudhaan hiriyyaan illee dhiibbaa mataa isaatii uumaa jechuudha. Akka hariiroon sun kufuuf akka inni hariiroon suni addaan diigamuu fi hiriyyaan mataan isaa roolii guddaa taphataa jechuudha. Sababa kanaafi dhiibbaa hawaasummaadhaa fi dhiibbaa maatii, dhiibbaa hiriyyaadhaanii akkasumallee dhiibbaa dinagdeedhaanii hariiroon jalqabaa kun akka inni galma hin geenye ta'aa jechuudha. Inni kufaa jechuudha. Bakka sababa kanaaf warri kun dhiibbaa irratti geggeessu. Dhiibbaa irratti geggeessuudhaanii akka inni kufu taasisu jechuudha. Utuun jaallatiin hin kuffisnaa jechuudha. Nunis hariiroo sana maal goona ni kuffisnaa jechuudha. Hariiroo sana ni kuffisnaa jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf dhiibbaawwan kunillee akka hariiroon sun maal hin taane godhu galma hin geenye ittiin fufnee fi ga'ee guddaa taphatu jechuudha. Akka qorannoon saayikooloojii lafa kaa'utti jechuudha. Inni ja'affaanii sodaa jireenyaa yookiin sodaa gaa'ilaati. Umuriin suni umurii nuyi hariiroo jalqabaatti jalqabne yeroo nuyi itti of dandeenyee dinagdeedhaanis barumsaadhaanis waan hundumaan of dandeenyee itti maachuu taane miti waan ta'eef sodaa jireenyaatu jira. Yoo akkas ta'e akkas ta'a. Sodaa gaa'ilatti seenuu ani yeroo malee abbaa manaa ta'a yeroo malee haadha manaa ta'a kan jedhamu sun sodaan jireenyaa suni akka hariiroonni jalqabaa sun maal ta'u godhaa fail ta'u godhaa jechuudha. Hariiroonni jalqabaa suni akka inni galma hin geenye akka inni hin guddanne kan godhu keessaa inni guddaa fi inni olaanaan sodaa jireenyaa akkasumallee sodaa bultiiti jechuudha. Yeroo malee bultiitti hin galu jechuudha. Yeroon kun hin barbaachisu jechuudhaani sodaan sun maal godhaa hariiroon suni akka inni baay'ee dafee fail ta'uu fi roolii guddaa taphataa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti dhiironni hedduun kan isaan nama jijjiiranii fi kan isaan nama tokko wajjin walitti hin fufnee fi maanyi isaan yeroo isaan dammee gara gaa'ilaatti seenaa yookiis qubeelaa godhannaa maatiitti waraqata ergadhu akkas godhi jedhanii kan inni jalaa bubbutuu fi sodaa jireenyaa fi akkasumallee sodaa maalii fi sodaa gaa'ilaadhaaf jechuudha. Sodaa gaa'ilaaf sodaa jireenyaaf jecha utuma jalaa bubbutuu maal ta'a hariiroonni jalqabaa suni jaraatii fi taa'in kufaa jechuudha. Hariiroon sun yeroo inni kufu arginaa jechuudha. Inni torbaffaanii kaayyoodhaa fi karoora keenyatu akka inni hariiroos jalqabaa sana kuffinu godhaa jechuudha. Gaafa guddataa deemnu gaafa dabalaa deemnu namni karoora jireenyaa garaagaraa baafata. Barnoota irratti karoora baafata, biizinasii irratti karoora baafata, akkasumallee jireenya hafuuraa isaa irratti illee karoora baafata waan ta'eef karoorri inni jalqabaa kuni karoorri keenya kuni karoorri inni haaraa kun maal godha hariiroo kana isa jalqabaa kana akka nuyi kuffisnu godhaa jechuudha. Kaayyoo kana galmaan ga'uun qabaa kana hojjechuun qabaa nama akkasii ta'uun qabaa ani beekamaa ta'uun qabaa ani baradhee akkas ta'uun qabaa ani hojjedhee akkas ta'uun qabaa jechi jedhu suni maal godhaa hariiroos jalqabaa kana keessatti iddoo akkamii itti laanne nu godhaa jechuudha. Karoora adda addaa kaayyoo adda addaa viijinii yookiis mul'ata adda addaa sana gaafa qabannee baanu maal ta'a jechuudha osoo hin jaallatin karoorri keenya ni jalqabaa yookiis namni ni jalqaba barre kuni nu duraa maal ta'a jechuudha fail ta'a jechuudha. Bakka hariirichi karoorichi yookiis hariiroonni jalqabaa kun akka inni galma hin geenyee fi roolii guddaa taphataa jechuudha. Guddaa galatoomaa asumaanii sabskiraayib gochuun dagatinaa warri haaraan sabskiraayib.